tarkaanfii diinarratti fudhatu jabeessee itti fufuun aanaa Saasiggaa, Sirkaa, Boosaatii fi Baatee keessatti diina adabuu beeksise. Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Baallaa Langee keessatti humni mootummaa PP hawaasa Oromoo mana hidhaatti guuruu fi qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuun dhagahame. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti waraanni murna gabroonfataa PP fi kaadiroonni sirnichaa leenjii milishummaaf uummata dirqisiisaa jiraachuun dhagahame. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saaqaatti qaamoleen mootummaa buusii humnaa olii nu gaafataa jiru jedhan jiraattonni. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti waraanni faashistii PP maatii qabsaa'otaa irratti reebicha hidhaa fi ajjechaa raawwachaa jiraachuun dhagahame. Muddee 18/2025 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turan afeerraa kooti. WBO'n aanaa Saasiggaa, Sirkaa, Boosaatii fi Baatee keessatti diina adabe. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Muddee 18/2025 gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhatu cimsee itti fufuun kaleessa muddee 17/2025 godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa magaalaa Sanbata duratti tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen humna diinaa hedduu ajjeesuun garii madeessee qawwee keemii tokko irraa hiikee jiraachuu ajajaa WBO bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeesseera. Reefii gachanni sabaa WBO'n zoonii kibba Baha Oromiyaa kaleessa muddee 17/2025 aanaa Sirkaa iddoo addaa Tulluu Soojii jedhamu keessatti loltoota bilisiginnaa maqaa gibira jedhu dahoo godhachuun hawaasarraa maallaqa guuraa jirtu haleeluun 3 ajjeesuun 7 madoo taasisee kan irraa hafte baqachiisee gara boodatti deebisee jira. Jajjabee WBO zoonii Harsadee hidhattoota maafiyaa PP guyyaa kaleessaa muddee 17 ganamaan uummata nagaa saamuuf bobbaate bakka addaa Gobeessaa jedhamutti tarkaanfii ilaalessa irratti fudhateen diina du'aa fi madoon adabee meeshaalee hedduu fi hidhattoota diinaa booji'ee jira. Lola geggeeffame kanaanis loltoonni Abiyyi Ahmad irraa hedduu ajjeesee garii madeessuun qawwee keemii 7 hidhannoo mudhii 19 boombii harkaa 2 rasaasa keemii fi bireenii hedduu qophii waraanaa uffataa fi qophii dugda diinarraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Itti dabaluunis waraana PP 2 fayyaatti booji'ee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatetti kaleessa waaree toora sa'aatii 6tti gootichi sabaa WBO'n magaalaa mooraa waraana gabroonfataa PP ta'e Eelaa jedhamutti itti seenuun lola geggeesseen loltoota sirnichaa farra riphee lolaa jedhaman 3 fi milishaa PP 1 battalatti ajjeesu humna diinaa 4 ol ta'u ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfii guggubduu korommiiwwan sabaa fudhatan kanaanis caasaaleen bilisiginnaa hafte baaraguun rifaatuu guddaa keessa seenuun humna dabalataa gaafachaa jiraachuu fi magaalichumatti muddee 16 WBO'n itti seenee ergamtoota maafiyaa PP du'aa fi madoon adabee turuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Baallaa Langee keessatti humni mootummaa PP hawaasa Oromoo mana hidhaatti guuruu fi qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 18/2025 Harargee Bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Baallaa Langee gandoota garaagaraa keessatti mootummaan humnaan midhaan uummataa dinnicha qaysirii fi kanneen kana fakkaatan buqqisaatii qamadii qotaa jechuun qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuu maddeen keenya miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti qabeenya uummataa kanneen akka jimaa dabalatee qurraalee garaagaraa akka buqqiftanii qamadii qottan jechuun bulchaan Araddaa namni maqaan isaa Taajir jedhamu ergama mootummaa PP fudhachuun hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa kan jiru yoo ta'u dargaggoota mana hidhaatti guuruu fi rasaasa uummatatti dhukaasaa jiraachuus eeraniiru. Yeroo ammaa kanatti bulchaan naannichaa hawaasaan isin shaneedha jechuun namoota 45 ol hawaasa nagaa mana hidhaatti guuranii dararaa jiraachuu fi gibira humnaa olii hawaasa irratti qopheessuun hawaasni naannichaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuu namoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan himanii jiru. Sodaarraa kan ka'e dargaggoonni baqataa akka jiruu fi milishoonni gandoota naannichaa hunda keessatti maallaqa humnaa ol irraa guuraa jiraachuus dubbataniiru. Gama biraatiin ilmaan Oromoo kanneen naannoo Somaalee irraa buqqifaman naannoo Qarsaa qubsiifamanii turan guyyoota 5 dura ganama suubii bulchaan aanichaa namni maqaan isaa Mikaa'el jedhamu milishoota irratti bobbaasuudhaan sharaa fi qorqorroo yookaan iddoo isaan ilmaan waliin keessa jiraatan irratti diiguudhaan uleentumaa namoota dhibbaan lakkaa'aman achirraa godaansisanii jiru.
Godina qeellam wallaggaa aanaa sayyoo keessatti waraanni murna gabroonfataa PP fi kaadiroonni sirnichaa leenjii milishummaaf ummata dirqisiisaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina qeellam wallaggaa aanaa sayyoo ganda qoree jedhamuun waamamtu keessatti waraanni gabroonfataa PP fi kaadiroonni sirnichaa leenjii milishummaaf uummata dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni gandicharraa miidiyaan walabummaa Oromiyaa dubbise tokko rakkoo jiru himanii. Qonnaan bultoonni bakka ooyiruu isaaniitii dirqamaan qabaa jiraachuu fi namoota yeroo isaan itti dhufan jalaa miliqan irrattis dhukaasuun qabaa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni rakkoon murna kanaan nurra gahaa jiru rakkoo bubbulaa fi abdii jireenyaa nama dhabsiisudha jechuun miira yaaddoon guutameen dabaluun addeessanii jiru. Mooraa waraana Impaayera Itoophiyaa lubbuu ilmaan Oromoon gabbisuuf jecha kanneen hojjetan ergamtoonni sirna bututaa biltsiginnaa waraana lakkoofsan hedduu ta'an oomishuun impaayericha utubanii dhaabuuf akka tooftaa siyaasaa fi mala sirnichaa baraaruutti fudhachuun uummata Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne gara mooraa isaaniitti guuraa turuu fi jiraachuu isaanii irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina lixa wallaggaa aanaa gimbii keessatti waraanni faashistii PP maatii qabsaa'otaa irratti reebicha hidhaa fi ajjechaa raawwachaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 18/2025 godina lixa wallaggaa aanaa gimbii ganda horee bakka kaabbaa jedhamu keessatti muddee 2025 hidhattoonni PP maanguddoo maqaan isaanii Mitikkuu Moosisaa jedhamu maqaa ilma keetu bosona jira hamma galchuu qabda jechuutiin qabuun torban tokko oliif mooraa waraanaa ganda abbaa seenaa keessatti reebichaa fi dararaa ulfaataa irratti raawwachuun du'eera jechuun mooraa keessaa baasanii gatuun baramee jira. Haa ta'u malee du'eera jedhanii gatanis lubbuun manguddoo kanaa yeroo sana waan keessa jiruuf maatiin isaanii fudhachuun gara hospitaala Adventistii magaalaa Gimbii geessanii booda riiferii gara hospitaala magaalaa Naqamteetti erguun achittis sababa miidhaan guddaan irra gaheef osoo hin damdamatin muddee 13/2025 galgala lubbuun isaanii darbuu maddeen keenya miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Murni mootummaa jechuun of waamu waggoota 8f lola Oromiyaa keessatti WBO waliin geggeessaa jiruuf falawaara kaa'uu caalaa maatii qabsaa'otaa adamsuun ajjeesuu saamuu hidhuu fi ukkaamsee dhabamsiisuun hamilee qabsaa'otaa cabsuuf gochoota farra namoomaa hundumaa raawwachaa turuu fi hanga ammaattis jabaatee itti fufuun beekamee jira. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saaqaatti qaamoleen mootummaa buusii humnaa olii nu gaafataa jiru jedhan jiraattonni. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 18/2025 jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif yaada isaanii kennaniin caasaan gandaa buusiiwwan garaagaraa hanga birrii 6,000 kaffalaa akka jedhaman himaniiru. Uffata milishaa qarshii 2,200, bittaa doozorii qarshii 4,200 fi dhimmoota garaagaraatiif jedhanii nurraa guuraa jiru jedhan. Namni kafaluu dadhabe akka hidhamu kan himan jiraattonni milishoonni daaraa irratti raawwataa kan jiran yoo ta'u yeroo jireenyi akka kanaan qaala'ee jirutti caasaan mootummaa gandatti ramadamee buusiiwwan garaagaraa kaffalaa jechuun dararaa akka jiran dubbatu. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.